Enggak ilmu dira kasi wala gogoisan. Jijjiiramni jira jettanii jijjiiramni dhufeera jettanii ani immoo jijjiiramni hin jiru jijjiiramni keenya butameera. Jijjiiramni dhufee jira jettaa kayyattu aboo jijjiiramni dhufee jira jijjiiramni barnee positive qofa miti. Oromootu biyya bushaa jettanii Oromoon biyya bushuu maaliif jettanii Oromoon Oromoo ajjeesu Oromoo bakka bu'ee biyya bushu. Bineensaatti adamsee ajjeesu ilaalamee hin beekamu argamees hin beekamu. Kanaafi akkamitti mootummaan kun mootummaa Oromooti. Fakkii tokko kaastanii atoobisiidhaan kaastanii atoobisiin kun konkolaataan kun uummata fe'ee biyya fe'ee deemaa. No. Atoobisiidhaan kaafte. Otoobisii rabbi abaareetan osoo hin dhiisee jiraadde maal laga. Atoobisiin suni wanjalanyootadha kan inni fe'ee deemaa jiru. Kan oofus dhaggeeffadha. Atoobis konkolaataa sana kan oofu wanjalanyaa, shofeeriinis wanjalanyaa, raddaatinis wanjalanyaa, warri tasaafarii mataan isaanii wanjalanyaadha. Si galee? Yakkamtoota kanaafi maali faayidaan Oromoon? Halayyaatti deebi'uudha. Akka deeman bakka hin barbaachisu. Baasuu miti halayyaatti deebisuudha. Dhaggeeffadhu kun qoosaa miti. Nu salphisanii warri isin Oromoon jettanii taa'ee nu salphisanii namaa gadi nu godhan. Dirdirii naamnee nu waamne. Qilleetti galeedhi baasee dhiisee irree kee gaafatti agarsiistuun mataan isaan dhufaas kadhate. Nagaa kan barbaadu kan akka Oromoo caalaa nagaa jaallatu. Gabaabaa tokkoon qaba. Akkam jirtu Oromoo baga nagaa taatanii qoqqobbii koronaa jalaa baga nagaan baatanii guyyattii har'aa kanas ishoo baga dhuftanii bulloo hidhaatii bahee jawaariin argitanii Rabbi guddaa nu uume galati isaaf haa ta'u jawaariin hidhaa baasee unii peegennuuf ga'u ammallee hedduu jira mana gidiraa keessa balballitti cufamee hama jaajii wal keessa dhibeedhaan gidirfamaa yartuuf gantuun aanamaa gariin halkan butamee bakka buuteen dhabamaa yaa Rabbi ni dandeessaa situ qabaa furama hiiki ilmaan Oromoo siifoo ni danda'ama furi yaa Rabbi jabaa rakkoo ilmaan Oromoo ganna 150 attam jirta ya jawaar abbaa Oromoo hidhaatii baga baate anaa nyaatu yaa qomoo atillee galatoomii as dhuftee nu dubbisuuf dhaqaa gala milkaa'ii Rabbi si haa eebbisu bobbaa kee akka nu badhutti nu mariisisuu feeta mariinis gaaffii qabdi deebii isaa nuu laattaa siyaasaa qabsoo Oromoo kan Itoophiyaa soo beektaa isa qofaayyuu miti kan addunyaa xiinxaltaa hundeen rakkoo Oromoo Itoophiyaa ta'uu amantaa qabsoofsiftee qarreef qeerroo toosiftee jabaattee mudhii hidhattee Oromoo firist jettee dura qilleensa addunyaa afaan Oromoon faaltee warra likkiin galchuuf jedhe maqaleetti galchitee Oromoonis ni sirbee bookkisee faraggaxe niwukilara ittiin dhooftes dhaxxee lammaatti laatte jijjiiram jedhamtes dhadhaa bidda buute taate har'a yeroo teessee laaltu utuu akkas ta'ee jettee utuudhaaf deebii argattee warri ati amantee niwukilaratti laatte gendeboo irra martee lammichas raatessite muumuuni na dhiifaa nyaatte haceekoos galaafatte ilmaan Oromoo qaroo sumayyuu dabalatee hidhaatti guuruu taate
daa'imman ola deemtuu kichuun karaatti cittee har'as akkuma kalee godaansi yoom dhaabbate gidiraan jumlaan dhumuu ittuu nutti jabaate manaaf qabeenya gubuun viidiyoo taphaa taate kanuma Oromoo gubee Oromoon qaqqaammate kanneen daba raawwatanii Itoophiyaa isaa waammatee daba sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwatee rakkoon biyya Oromoo adawwiin Oromummaa Itoophiyaa dhuma taate warra Itoophiyaa faarsutu lammii koo galaafate haasaa keessan dhagaa kaayyoo KFO's beekaa Itoophiyaa dimookiraatessuun nagaa Oromoo akeekaa jettanii karoorsitanii nama hundatu beekaa garuu Itoophiyaan baattan guyyoo Oromoo nyaattee eessa seetu suphama kan diina nikkaa taate Itoophiyaan ni haaromtii jettaniitu qabsooftu kan dhiiga Oromoo nyaattee xuruurfattee gabbattu kichuu hidhaatti kuttee ofii nagaa abbaltu kan diiqa keenya seentee Oromoota dhiibattu qabeenya keenya saamtee bunaaf warqee sooramtu kana dimookiraatawaa attamiin akkas jettu warra aangoorra tures kan ol ba'uuf abbaltu hundumtuu diina keenya maaliin jara amantu waan naa darbe yoo laalle erga Oromoon cabee harka bashaatti galee diddaa Oromoon godhu hin ukkaamsani malee tasanuu hin milkoofne huma kutu qacalee dabaa muka keenyaatoo jaruma jagalee Oromoon hin boqonne ni miidhame garmalee baruma dhufaa darbaa goobanaan yoom dhabame yeroo milkoofne jennu injifannoon butame ni yaadattu yoo ta'e Minilik kufe jennee gaafa Iyyaasuun as ba'e shira wayii xaxanii hin turre ni cala'e gaafa nugusa buusanii xalayaa barreeffame ilma dhinsaatu qara'e dabalaa ilmi dhinsaa booda kan taane ta'e Tafarii ilma bantii damisee ilma bultoosi carraa sanatu ga'e Itoophiyaa suphuu yaalanii galatanilleen arganne bara chaartaraa sanasi Itoophiyaa jennee dhandhee wareegama ulfaataan chaartera keessaa baane Itoophiyaa kana suphuun tasa furmaatan taane isheenis gadi qoramtee tasa fayyaan arganne Eertiraan irraa citee Maqaleen kophaa galee erbee ofii ciccittuu kutanii gatu malee maal abbaa isheetti seesuphu isaanumatu wal gane akkuman sila jedhe fincila qeerroo Oromoos akka yaanne milkoofne mootora diddaa qabsoo kompiitaratti laannee jijjiirami jedhames qajeelloon hin fullaane duuti ilmaan Oromoo gidiraan hin dhaabbanne adaraa yaa saba koo maaliif irraan baranne fakkeenya tokkoon kaasa meesuu tana caqasaa akka tilmaama kootti karaa sanatu nu baasa waan hundi keenya beennu yeroo mana ijaaranii warri mana ijaarratanii dura karoora baasanii bakka ta'u filanii mi'a qopheeffatanii dagalee fi utubaa mismaaraa fi qorqorroo erga sassaabbatanii jaatanii kadhatanii lafa safaratanii karaa balballi ba'u eessa akka diinqa ta'u abbaa manaatu himata waan qophaa'een ijaaruun daboof warra jaatanii mana tokko ijaaruu citaas waliin saamanii erga mana ijaaranii kellaanis sararamee ollaa bitaa fi mirgaa erga hunduu baramee erga ofiin of bulchanii gimxoon isaa laalamee yoo fedhan ollaa wajjin jiraachuuf murteeffamee fedhiidhaan murteeffama siin beekaan ni dhabame ollaa fi
keessummaan lafa abbaan kaa'e taa'a dinqa darbee hin ciisu dilboon wal keessaa hin jiru yoo didanii gitaawa. Egaa yaalmaan Oromoo Oromiyaaf dursa haalaannu sirna bareedaa qabna gadaan walaa bulchinu qabeenyaaf biyya irratti abbaa biyyaa haa taanu mana tokko ijaarraa citaallee waliin saamnu erga hunda dhuunfannee ollaallee haa filannu yoo irratti walii galle maqaarra rakkoo hin qabnu Itoophiyaa jechuu dhiifnes maqaa biraa haa baafnu Itoophiyaa afaan tokko isi amantii tokko tasuma hin barbaannu. Itoophiyaa tonu jibbe maaliif kan duukaa fiinnu warra Itoophiyaa faarsutu Itoophiyaa ajjeesaa jira duris fedhiin hin dhanne lakkii dhiisaa yaafiraa nama biraa hin komannu rakkoon nu keessas jira dhukkuba keenya beekna qorichi isaas ni jira jallaa keenya qajeelchaa wallaalaa fi gorsa hiraa tokkummaa Oromoo cimsaa humna jabaa ijaaraa marroo meeqa gabbarre marroo meeqa itti dhabne tokkummaa keenya cimsaa marroo kana gargaaraa furmaati rakkoo keenya achuma keessa jira Itoophiyaa suphuu dhiisaa dilboo sanaas hin feenu maal nu Oromoodha Oromiyaaf dursa halaannu Riippaabilika Oromiyaa hundeedhaan gada dhaabnu injifannoo uummata Oromoof. Namichi kun barsiisaa ta'uun oolu gara biraatiin naan falmuu waan hin dandeenye waan na danda'uun dhufe waan na caaluun walaloon na caalaa walaloon dhukkeen irraa kaase agartanii miti harka dhayaa yeroo ta'u walaloo ajaa'ibaa nu dhiyeesse. Waa'ee beelaan wal qabatee dhufe uummata dhumaa jiru kana simply justify godhu. Waan rakkoo jiru hetti at least amma gara kaabaa gargaarsi dhaquutti jira. Amma wanni faranjootaan irra wal waqarraa jirru bara deeggadda waa'ee kaabaa haasa'uun keessan sirrii ture rakkoo guddaa ture. Har'a at least lolli yeroo fi taatu dhaabbatee gargaarsi dhaqaa jira. Oromiyaa keessa garuu lolli ka dur daran hammaatee jira. Beelaa fi lola jidduu lola kanaan gara nama miliyoona tokko tuqaa shaniitti buqqa'e Oromiyaa keessatti. Shawaa bahaa, shawaa kaabaa, shawaa lixaa, shawaa kibba lixaa, wallagga afran, gujii, booran, baalee gara magadii. Buqqa'uu isaatu gargaaruu dhiisii namni acknowledge godhee jiru. Kan beelaa jiru ka rooba dhabe qofa miti. Rooba dhabeeti namni ka beelaa jiru bara. Karuma ittiin deemee waa bitatullee qabu manne. Kanaaf bifa hundaan dhiibbaa godhuudhaan Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu dhiibbaa gara godhaa jirra dirqamas kun dirqamas jechuudha. Oromiyaa keessatti nagaa osoo hin buusin aangoorran turaan biyyan badhaadhina fidaan it's a simple thing. It doesn't add up. The maths doesn't work. Oromiyaan biyyi qabeenyi guddaan keessa jiru biyyattii san baadhattee deemtudha. Mogolee san cabsitee dhaabbadheen deeman waan yaadamuu miti jechuudha. Jijjiiramni dhufee jira jettaa ka jettu aboo jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni barnee positive qofa miti. Waan reefu isinitti misan pay attention. Ani biitti ammaa ta durii mitiin isiniin jechaa jira. You better pay attention. Sirni amma jirus, hawaasni amma jirus, haalli naannoo saniis, haalli addunyaas saffisaan jijjiiramee xaxama guddaa keessa nu galchee jira. Hojii sammuu guddaa gaafata. Tuttuqaan irra dabraa jira hundanii hin beeka jechuu miti hayyoonni akka itti ilaalaniifin appitaayizara godhaafii jira namaaf. Kompleksitii biyya sanii sirriitti hubachuun barbaachisaadha. San qofaa miti. Jijjiirama jiru sunitti immoo dur sirna alagaa irratti qabsaa turre. Har'a sirna jallaa keenya irratti qabsaa jirra. Garaagarummaa qaba tarsiimuun hordoftu. Namni laga gamaa dhufee horii sirraa haate
ganda keessa obboleessa kee yaadee rakkee hunda qabatteeti ariitee cabsitee irraa deeffatta. Obboleessi kee yaatee yoo deeme hoo irraa deeffachuu suma gargaaran. Cabsuu irratti garuu aayyoonii fi abboonis waliin galan. Aayyoonni diddi ilma fi it's more challenging internally. Sirna ammaa irratti qabsaa'uun isa durii irraa xiqqoo adda tarsiimoo addaa qabsoo itti fufuu qaba. Tarsiimoo addaa hordofuu qaba jechuudha. Ka otobisiidhaan kaafte. Otobisii rabbi abaareetan osoo hin dhiisee jiraadde maal laga. Haaftu garuu hundeen rakkoo Oromoo Itoophiyaadhaa. Atis immoo Itoophiyaa suphuu. Pay attention to what I'm talking about. Theory sanuu dadeen beekas nan hubanna. Ka qabsoofnu garuu dantaa national interest, dantaa diinagdee, dantaa nageenyaa, dantaa siyaasaa keenya eegsifachuudhaaf. Ka qabsoofne alaabaa dhaabbannee qofa sirbuufii miti. Ka qabsoofne roorroo ofirraa hambisu qofaaf miti. Roorroo booda sirna ofirraa buqqaasuu booda nagaa argachuudhaaf, misooma argachuudhaaf. Haala naannoo saniitiin dantaalee kana kan nu eegsisuu danda'u osoma suphine wayyaa waraabessi jedhan foon harree soogidda nyaattume harreen bushaa oduma yoo nyaatee fixa. Isinis akkasuma taatan odoo tuttuuftan nyaattan ni nyaattami naa bismillah sii jaara koon qabu dhagee waa hedduu dubbachuu waan nama dhibuuf dhaggeeffadha. Ibiddi garaa keetii na biras jira. However, ammatti akka ati jettu saniin godhe yoo jette keetumaa wali buuta tokko jee mi'eeffatere foonarree kompleksitii baay'eetu jira. Waan hin jejjootan xiqquma keessa si shasharafa laala. Kanaafi saba keenyaaf ka fayyadu, saboota naannoo saniitiifis ka fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa ta'e. Itoophiyaa duriitii miti. Itoophiyaa eenyummaa tokko afaan tokkooti miti kan jechaa jiru. Itoophiyaa Oromoo kabaju. Ka Oromoon qeefii irratti bulchu, Somaaleen qeefii irratti bulchu, biyyammoo waliin bulchan jaaruun it is to our advantage. Federal, multinational federal and democratic. Maal jechuudha. This is very important. Federalism geography ti bika jiru. Multinational saboonni qeefii irratti ittiin bulchan. Qeefii irratti bulchanii federaal irratti immoo dirqamas ni qooddatan, aangoos qabeenyas ni qooddatan. Democratic. Horizontal vertical relations has to be democratic. Mirgi namoota dhuunfaa kareefuu gurbaan kaasus. Mirgi walootis kabajamuu danda'uu qaba. It has to be multinational, federal, democratic Ethiopia. Continuity of the state has to be assured. Continuity because it serves us. State disintegrate goonan nutu disintegrate goona. Kana saalfadhee irra sin qaqqabu. State itti fufsiisuudha qabna. Federalism eeguudha qabna. Negotiate irratti goona. Dimokiraateessuu danda'uudha qabna. Amma osoo waggaa fuuldura waggaa 5 dura akkan isiniin jee nama mormuu dandeessan. Sirnummaan wayyaanee aangoorra haa buutu malee nagayaas bilisummaas ni arganna jechaan turreesse. Jallaan keessan dhufee maal isin godhe? By the way,
yoo dimokiraatessuu baatte Abiyyi buuftee Jawaar yoo keesse you have no guarantee of freedom and democracy. You will not have it. Ilmi namaa keessattuu hoggaa paawara qabaate sheexanatu wajjin hangoo qabata. Yoo waan harka ittiin micciirtu hin qabaatin hoggaa mataan dhukkubsitan. Gaafa mataan dhukkubsan isin keessa warra arraba dhedheeratu laaleetumaan namicha walaloo dubbise sanfaa fuudhee hidha darbaa jechuudha. Maaliif cikichikiin isaa mataan nyaata ree? Bar namni aangoo qabatee namni fedhii isaatiin abbaa irreetiin taajee aangootti ba'u hin jiru. Namuu barra osoo namni hundi ulee malee qawwee malee callisee taa'eef inuma gammada. Garuu aangoo irra hoggaa ol ba'e isin cikichikiin dhiiftan inni aangoo boraa hin dhiisu. So democracy is our guarantee jechuuf hin barbaade isinitti dheeressee laal Oromoo. Waan hin godhu jiru sanitti mana. Waggoota lamaan dabre kana turaamaa guddaa keessa dabre waggoota afran dabre kana. Tokko ana bar gaafii qofaa miti kan hin keessanii kennu akka isin irraa buqqaaftaniif. It's a therapeutic by itself. I want positive energy to come back to our society. Gaddaa fi aarii qofaan osoo hin ta'in emotion keenya xiqqoo to'anne rationally yaaduu eegaluu danda'uu qabna. Takka wanni godhaa jiru taa'uun hooluu kanaan kana. Lammaffaa waan isin jettan ni beekan. Ayyoon xiyyanatti himti obboleettiin xiyyanatti himti waan ati jettu kana. Si caalaa loltee jechuudha. Libaana kanarra facaaftee himti. I know it. Kan beene haa beekuu fi laayivii si dabarsaa jechuudha. Kadha gahuu qabu anaa miti. Suma qixan jira. Kadha gahuu qabu haadha gahu. Lammaffaa anti-intellectualism. Biyya san keessa dhufaa jiru kun. Simplistic bifa ta'een adiif gurraacha abaluu fira abaluu diina abaluu balleesse abaluu maalii godhame jedhamu san bira dabarree deeper analysis more comprehensive solution barbaanna. Furmaata bal'aa barbaanna. Furmaata bal'aa saniif immoo xiinxala gadi fagoo godhuu qabna. Xiinxala gadi fagoo immoo an laayibrarii dhaqee osoo hin ta'in isin wajjin mari'adhe deemuu danda'uu dan qaba jechuudha. Kanaaf marii nama godhaa jirru we'll go deeper. Biyyattii sitti fufna. We'll go deeper. We'll find our way out. Ergaan dhumaa isinii qabu. If you have to take one thing home today, as a community, as a nation, we are experiencing a new phenomenon that's totally new to us. Qabsoota waggaa 50 keessatti waggaa 4 ni adda haaraya. Angaarii hamtu jechaan jiru. Marsaa itti aanuratti gaaroommina waan irraa argannees ni jirti hin jirtu sin hin jiru. Waan arganne hedduu jira. Ni gartan waggaa dhuftan. Wanni isin gaddisiisu wanni argannees ni jira. Waan arganne san immoo wal jala balleessaa deemaa jiru. Skeleton. Yoo security bifatta wanni argamanii jijjiira. Gara fuulduraa waan arganne jabeeffachaa, hanqanne itti guuttachaa, wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa gara fuulduraa yoo deemne ifiifis waa Itoophiyaan moggaa yaaddan waan warra kaabaa qofa yaadinaa jiran. Miskiinni nu daran cunqurfame. Dantaa diinagdee siyaasaaf sekiuritii hin jeemi. Nu bar dantaa diinagdee guddaa naannoo sanitti eenyu hojii qabna beeytanii Soomalee wajjin. Waa'ee nageenya, waa'ee biyyaa hoggaa so'inu gara tokko qofa ilaalinaa ija lamaanii nu ilaala. Uummata kibbaa kana yoo fudhanne gara maarkeetiitiin haa taatu gara sekiuritiin haa taatu nu barbaachisan. Akka ammayyaa aarree gara tokko qofa ilaallee hundoonni godhutu yoo deemne rakkoo hedduu keessa seenna. Kanaaf warri magaalaa kana hedduu galatoomaa marii hedduu irraa gammadeen godhee gara fuulduraas ni dhufaa.